فتشاء شنقلتي ما كاس هنا في فوق أنا كاس فوق أنا كاس والله إنه ما شنو ما استكمل ولا كمان إيه تو فوق أنا ده كده إيه فاضي سي فوق وايد سأكمل بوتي يا ربي ده سكريس كده كلام كاي لا كاي تكلم لو بدك تتك لا كاي إيه ما فوق لا كاي ولا كمان انتفار البويين انتفار ايش يديسه إلها نعم أتبع تكري ده ولا مومي ما تكري ده والله نجي أنا رومو سبكتش سبون ورات سيجت تمام ليش مالك ها ايه ولا كمان نبويك مالك يس Galatomi lubbu. Galatomi freedom. Galatoma. Eh. Kana ka kawin. Oh. Kana kawin. Ah, damashan. Walburger. Walburger time. Time. Eh, bingo. Gombor kor. Hey, walam. Argide maatii kabajaa galatoomaa fatiraayyee galatoomii hundi keessan galatoomaa freedom thank you maatii jaalalaa maatii fiqirii miqqanyaa garaan akkanatti cungoonee kanatti teessisnee hambisnee galatoomaa hundi keessanuu ka'e amma adabbii buradhu wanni bishaan dudduuba hiitu hin jiru. Dhageesse maal akka adabu naa barreessaa mee naa barreessaa as jalatti maal akka adabu tokkoon miree tamni lubbuyyee wanni siireesii taatee callistuuf hin jiru adabbiin dhagaye dhagaartaan wanni ciniinnattuuf illee hin jiru. Oh my god, my family. Fatishaan har'a shaangulliititti hinaafuu jammaree jechuudha. Qaata inaaf amma shaangulliitii lubbiyyeen dhungannaan shaangulliitti hinaafuu jammaree hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Taphaa fi qoosan ijoollee kanaa hedduu tokko namatti tola nama bohaarsanii jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome ashamaa harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baganaaf jiraattan isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduunaaf galatoomaa harka fayyaa argadha bakka yaaddan muraada jazaakallahum khairan isiniin jedha. warroota jalqabarraa hanga ammaan faana jirtan laayikiin koomentiin sheeriin sabskiraayibiin yaada keessaniin hedduunaaf galatooma isiniin jedha akkasuma warroonni haaraa dhuftanillee welcome ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube channel kiyya dhuftanii isin jedha isin simadhee ahleen tafaddalu isiniin jedhee jira hordoftoota kiyya YouTube channel kiyya isinitti tolee sabskiraayibii gochuun laayikii gochuun sheerii gochuun maatii YouTube channel kanaa ta'a. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo hanga xumuraa laaluun warroonni haaraa dhuftan sabskiraayibii godhaa yookaan sabskiraayibiin keessan bilaasha jechuudha viidiyoo ilaala. Eegasiin booda sabskiraayibii gootanii jechuudha. Akkasuma yaada keessan koomentii jala barreessa warroonni haaraa dhuftanillee isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya gamanumaan gama viidiyoo dhufeetitti dabra. Viidiyoon kiyya har'a waa'ee Fatishaa fi waa'ee Lubbiyyeeti jechuudha. Fatishaan hedduu tokko na kolfisiisee jechuudha. Qoosaa fi taphni isaanii tokko hedduu nama bohaarsaa jechuudha. Uummata miidiyaa mara shaashaa godhaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkasuma seenaa isiillee akkasuma kolfaa fi tapha isii
hedduu tokko namatti tola jechuudha. Namoonni marti itti marqaananii jaallatanii viidiyoo isaanii ilaalanii jechuudha. Bakkeen lubbiyyeen hin jirre nama dabbaraayyuu lubbiyyeen hedduu taphaa fi qoosaa jaalatti. Akkasii har'aaf Fatishaan lubbiyyeen shaangulliitii dhungannaan shaangulliitii akkuma viidiyoo jalqabarra seennu irratti argitanii shaangulliitii sanitti inaafaa jechuudha. Shaangulliitii isin of qabdee ammattee dhungannaan. Eegasii immoo isiin maal jetteeni ajaa'iba maaf akkana inaaf taane arsii jedha maaf kana inaaf ta'a ka inaafaa guddatu ayi lubbii hojii kan keenya dhuu ka inaafaa guddatu Tigreedha ati Tigreedha fakkeeyyatti sanin na kolfisiiste jechuudha hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha viidiyoon qoosa fi taphni isaanii ijoollee kana hedduu namatti tola hedduu tokko nama gammachiisa ammallee eega rabbiin biyya namaa kana fidee tapha isiitii fi qoosa isii namoonni hedduu jaallata. Rabbi hajamraada haa guutuu fi ammallee kana caalu nama hundaa bashannansiistii taphachiistii shaashaa guutii jechuudha. Wayita biyyaa sanuu akkasitti osuma guyyaa maraa qoostu osuma guyyaa maraa taphattu eegasii amma gara Dubaay dhufteellee kun taphaa fi qoosan isii akkuma fufeetti jira. Itti bohaaraa hundi keessanuu isiniin jedha lubbiyyee hedduu tokko das nama jetti. Taphaa fi qoosan isii das nama jedha jechuudha. Dibbirtii namarraa galcha namoonni hundi hedduu tokko jaalatanii lubbiyyee jechuudha. Koomantii jalatti yaada bareeda kennanii fi jechuudha. Akka yeroo awwalaa sanii miti amma namni martuu ni jaalataa jechuudha. Akka isiin baantu ka duraayyuu nama tokko waan isaa hanguma baratanii fi isii qeeqanii jechuudha. Amma eega waan isii baratanii gadi fageenyan hubatanitti irra caalan namaa ni jaalataa jechuudha. Taphaa fi qoosaa isii namoonni martii guyyaa guutuu kolfaan itti du'a jechuudha. Akkasuma maqaan isaa gumaa Oromoo ka jedhu sunillee jaalala lubbiyeetiin qabamee jira osoo Fatishaan jaalatu jechuudha. Afaanin si waamti malee onneen na jaalatti. Maashaallah fakkeessuu kana hin dandeetti ani ka jedhu gumaan himaa jidduu isaanii seenan jedha birani gumaan jidduu isaanii maa seena isiin kan hin jaaladha jette Fatishaadha malee gumaa jaaladha hin jenne. Gumaa wallahi viidiyoo isallee hedduu tokko kolfaan itti dhufe jechuudha. Yoo isiin Fatishaa kiyyatte Fatishaa faarsitu wayye jedhaan inni otoo isiin isa waamin jechuudha. Isiin aan kan jaaladhu Fatishaadha. Fatishaa kiyya qofan jaalladha jetti yeroo hedduu. Inni immoo hin sobdiin fakkeessitii yoo na bira dhuftellee akka mammaa isa Oromoo jedhe sanii yoo na bira dhuftellee anuma faarsitii yoo Fatishaa bira dhuftellee Fatishaa faarsitii hin fakkeessitii hin doon bira tare. Yaa Rabbi walitti buusi walitti kaasi jedhaa iyyuu bira taree jechuudha. Yoo isaan walitti ka'an yoo isaan walitti bu'amee maal keessaa argattan jedhee akka ijoolleen baantu yoo jaalatteen jaaladhema jetteen himtu maaliif maddii deemta jennaan sobdii isiin hin fakkeessitii anuma jaalatti anuma qofa jaalatti afaaniin Fatishaa jetti malee onneen isiin bira jira isiin immoo wayii waa rakkanne. Gumaan giddimaan jaalachuu jedha giddimaan jechuudha. Ofii fakkeessuu kana hin jaalatta ammallee dabalee siif haa kennu sirri fakkeessuu kana jaalatta fakkeessaa isii kana uummanni jaalatee akka hedduu akka malee jaalatee jira uummanni jechuudha. Gumallee nama kolfisiisaa dhugaa yoo adada isiin Fatishaa waamtuuni adada isii wajjattuuni wayyee lubbuu na waamtee barqaa ta'uwaataa jira. Nkaata waataa jira bar lubbuu na waamtee wayye jedha isiin isa waamaan jirtu isiin kawamaa jirtu eenyudha Fatishaa waamti isiin ka faarsitullee Fatishaadha osoo faarsin gizee meeqa walitti buuse jechuu jara sana lamaan gizee meeqa walitti buuse gizee meeqa jechuudha ni laayif irratti gizee meeqa walitti buuse jechuu jidduu isaanii seene yoo duraa maan jaalatin amma isiin Fatishaa faarsu jammarraan inni immoo jidduu seene ani lubbiyyee jaaladha isiin ani siin barbaadu an Fatishaa jaaladha jettiin giddimaan jaalala godhachuu edana fakkaate gumaani
jaalalli giddii moon taatu dhoosiin sin fedhin jaalala godhachuu daaguma wallahi hedduu tokko nama kolfisiisa adda isii waa dubbattu wayyee lubbuu wayyee fatishaanii wayyee awwaata osoo isa waamin jechuudha gizee meeqa kan godhee gizee meeqa jechuudha ani jidduu isaanii seene yoo na bira dhuftullee mee gaafadha gizee na bira dhuftullee akkanumatti na faarsiti akkuma amma isa faarsitu kana na faarsiti mee dubbadhu kaa mee eenyuun jaalatta dhimee dubbadhu kaa jedhaani lubbiyyeen immoo aartee fuula guurtee jechuudha isin yeroo hedduu qoosa taphaa fatishaa wajjin jaalatti kunoo fatishaanii namaa miti shaangulliitittuu hinaafuu jammare hedduu tokko nama lafa kaayi jedhaan akkisaasan yoo isiin shaangulliitii ol fuutee nafa danga dabartee sanbichaa miti amma kun dubartilleen hinaafuu jammarte dubartiin hinaaftullee jammarte jechuudha biyyeen amma takka viidiyoo bananii argitanii jirtanii viidiyoo bananii isii laayivii wajjin seentee miskiina Allah jedha Sheek Amiin Ibro isa Fatishaa fi mucaan Ahmad Culullee jedhu sun isaa fi Fatishaan jechuudha laayivii mucayyoo wajjin seenanii lubbiyee bilbila biraatiin laalan isii laayivii wajjin seente namni tokko maqaa isii lafaa kaasaa hin jiru wallaan agarramee jechuun bakka sanii kolfee ani lubbiyee malee akka jettiin baantu kan achuu laalaa hin jiranii sun immoo namni takka isitti hin dubbatu yoo koomentii namaa san dubbisti malee namni tokko maqaa isiitu kaasaa hin jiru isiin immoo ofii laayivii wajjin seentee jirti hedduu tokko nama gaarama jechuudha lubbiyyeen hangan takka jechuudha hangan takka qalbii isaanii fuute jechuudha jaalala ummataa hawwattee jirti jechuudha lubbiyyeen lakki namatti tolti isitti inaafuuf osoo hin taane hedduu tokko namatti tolti ani qoosaa namni jaalatu das nama jedha tapha namni ani sirraa si bohaarsaa dibbirtii sirraa galcha qoosanii taphachuu kana wayyaa afaan hin taane haasawurra namoonni tokko afaan hin taane haasaa miidiyaa kanarratti jechuudha afaan safuu cabsu afaan seera cabsu sana haasawurra qoosanii taphatu kanatu caalaa jechuudha afaan hin taane dubbachuurra isin erguma gara tiktookii dhufteeyyuu qoosa fi taphaa garagaraa dandeettii itti qabdi jechuudha nama kolfisiisuu namni marti ani hundi isaatu itti gammadee isin gara Dubaayii dhuftu gammachuu addaatiin laayif irratti mataa jechuudha kuni jaalala namni isiif qabu agarsiisaa jechuudha osoo jaalachuu baatanii namni baay'ateetiniin koomantii jalatti lubbiyee jiruun jechuudha namoonni marti kolfaan du'a jechuudha yeroo viidiyoo isii sallaalutti kolfaan du'a jechuudha namoonni marti isaatu hedduu tokko dasna jedhanii jechuudha hedduu qoosa fi taphni isaanii tokko hedduu namatti tola akkasuma ijoolleen hedduulleen itti bohaarti jechuudha ka dabbaree ka yaaddu akkasuma namoonni biyya namaa jiran kolfaa fi tapha isii hedduu tokko nama hawwata hedduu tokko das nama jedha isinin jedha hordoftoota kiyya akkasii waa'ee Fatishaan shaangulliitirra hinaafirraa viidiyoo kiyya dalagee inshaallah viidiyoo birallee itti aansee isiniif qabadhee dhufa amma guyyaan viidiyoollee gadhiisaa abshira isinin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayikii gochuu hin dagatinaa yooma irra seentanii laaltan san laayikii gochuu hin dagatinaa koomentillee yaada keessan barreessaa na jajjabeessaa isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya karraa kana fakkaataa waan na dhageeffattaniif hedduu naaf galatoomaa turtii nafaana guutaniif viidiyoo biraa haga qabadhee dhufutti viidiyoo kiyya karraa asumatti xumuraa haga viidiyoo biraatii walitti dachaanutti immoo turtii gaarii hedduu naaf galatoomaa warroonni hanga ammaa nafaana jirtanii isiniin jedha galanni keessan dachaa haa ta'u akkuma dura na jajjabeessitan daran jabaadhaa itti fufaa isiniin jedha yoo inshaallah viidiyoo gaafii keessanillee akkasumaan maraa isiniif deebisaa isiniin jedha warroonni waa'ee nu na gaafattaniyyuu kaardii
libaara nagaafatteet obboleettiin ta'e takka gaafii kan kee argee jira siif deebisaa siin jedha uktiitii qaalii abshirii hordoftoota kiyya viidiyoon kanarraa kanatti asirratti xumura baay baay